Mana qotee bulaa obruu qotatu gara nama 800 bara kana qonnaan ala tambisanii uummanni karaa gubbatafe liiban karaa liiban kana wanni waa takka uumaa wanni jedhamin jirtu makalaakaati lafti makalaakaati qotuu hin dandeettanii hoomaallee godhuu hin dandeettanii jedhaniituma dhoorgan lafamma gongumaa kanallee uummata bakka silaatti fagoo fidhan sana akkuma amma sunatti kaaftanii suneenumaa uummata beelesanii roobni bara kana qajeela roobe jallisit jira lafa qonnaatti jira wanni sun takkallee akkuma hin qotamne godhanii uummata qilleensa gubbatan bisanii wanni amma jiru namoota dantaa uummataa qabu odoon taane uummataa fi namoonni biyya bulchina jedhanii waa wal quba qabannatiin fakkaatu. Sila jalqaba akka kabajamuu qabu mirga uummataati jalqaba kalaalamuu qabullee mirga uummataati san booda eega uummanni kabaja argate booda mootummallee bakka isaan maltu dhufa warri isa yaa'u qaama sadiitti biyya san keessatti argan akka mataa kiyyaa gafi kiyyaachi argu tokko warra biyya bulchu lama immoo warra duuban biyya innillee biyya bulchu sadaffaan immoo uummata buqqa'u. Wanni sun takkallee wal quban qabdu waa'ee amma sin kaaftan ka ardaa jilaa maali jedhamu sani waan na fakkaatu warruma amma sadaffaa lammaffaa kan isin jedhu kana ka duuban biyya bulchu mootummaa duuban biyya bulchu kanatti waan kana gadee ba'ee labsate malee abbaan rakkootii fi wanni dhugaan lafarra jirtu garagara abbaan rakkoo ummanni jaarsi gariin akkuma achi reef isin kaaftan kama qocaa nami beeyta yoo jiraattan qocaan mataa baafatee deema. Qocaan mataa baafatee deema gaafa itti kalooftee mataa gaddeeffata. Jaarsi biyya keessa jiru ka sila ummataatiin dubbata jettu sani mataa keessa dhiitanii akka qocaa san mataan keessa gaddeebee jira. Warra masalaalii itti hirkifatee ummata koreenumaa ummatarraan hiixatee mootummarraa waa fudhatu biyya san jira. Wanni gabaabaan jechuu barbaade ofii kiyyaillee aga tokko keessa deemee argee warra waa'ee maddoolaa busanii chaalenjii hedduurra turre akkaataan nuti itti deemuu barbaadnuuf waan uummanni himatuuf namni uummata keessaa dubbatu garagara. Akkuma nama isiniin jedhe kana uummanni waan biraa dubbachuu fedha. Warri mootummaa bulchiinsa godinaa waliin qabannee dhayne gaafuma jalqabachee san dhufne halkan bullee ganama ijoollee isaan hiriyyatti jiraatan ulleen hiriyaa mana isaa nu geessa jennee mana isaa dhayne haasawa bareedu wajjin haase walumaa galatti rakkoo sanii na jennee achi dhayi yoo nu dhayne akkuma amma isin jedhe kun qaama mootummaatii ka biyya bulchaa jedhu warri uummata keessaa dubbatu jira warri ammoo silaa dubbachuu fedhu riyaalitii lafa jirtu dubbachuu fedhullee warra biraati warri sun akka dubbanne godhan achuu dhaquu hin dandeettu akka nama gidduu kanatti spiikaa wannaa kutaniiti achi dhaquu hin dandeettu sagalee guddiftuun sun. Maal isin jechuu barbaade sagalee kaamma wannaatiin dubbatan odoon taane yeroo du'aayii godhuu fedhan namni lafaa ol ka'ee godhu nama biraati. Aan uummatallee hojjetti dubbifnee jirra nama tokko iyyuu irraa deeme dhimmuma kanaaf deemne uummatallee kophatti guyyaa 2 moo 3 jechuun bulchiinsa gandaa aanallee godinallee waliin. Dhumarratti uummanni xixiqqee xiqqoo dubbii wal nyaattee jennaan dhiifama gaafannee nuu kennaa jenneen uummata kophatti baafnee haasofsiifne. Uummanni waan biraan jedhu waa takka nuun godhina warra kana waliin dhuftanii mee eega waliin dhuftan akka nu dubbataa turtan nu gargaaraa turtan hin beekta takka bulchiinsi godinaa bakka kana dhufee nu dubbisee hin beeku waan isin nu gootan uuma takka dubbannaa carraa kan akka nu argannuufi mee hojja warra kanaan addaan nu baasaa jedhanii kadhatan. Dhiifama isinummaa dhaqaatii uummata amansiisa malee nuti nama amansiisu jennaan akkuma cuftaniin qulfii akkuma cuftaniin banaa jedheen Abdulqaadir isinii ka qulfii cufe bana jedhe ijoollee isinii warri dura dhaabbatee uummata lafa fudhachuu dhoogge isinii wanni mallatteessu dhoogge isinii akkuma cuftaniin bana jedhe jecha inni jedhe irraa wardii isaa irra kaama irraa haasamu kanaa miti jedhaniini hin didee uummanni didanii achi akkasii gadi galanii yoo itti jedhan taaziyaa wayii uumamtee maanguddichi keenya tokko amrii ta'anii rabbi isaanii araaramu dura intala isaaniitti amrii ta'e. Guyyaa 2 doonge gaafuma san gaafa uummanni gadi galu kan intalti goobbatti amrii taatee intala reeffa fuudhanii gadi galan abbaallee guyyaa 2ffaa amrii ta'an rabbi isaanii araaramu. Qabrii sanirra dhuftee obboleeyyan tiyya kaabineen duuti du'a caaluu isin dhufaa jira uummata cina qabaa mariisisaa jetteen. Gartee
waraanat isinit dhufu jira waraanaan ummata fidan waraanaan amma booda nam tokko goommana facaasee irratti ruuhii teessantu badaa jedhanii ummanni waan ta'u wallaalee walit dhufee mari'atee maal taana jedhanii wal gaafatanii ijoollee nu jala fixuurra jedhanii lafa kana yoon fudhatin warri fudhanna jettan cinaa baa warri kuwwan boru ganama waraan isin naqee waraanaan xaragamtanii kaatanii jedhanii ummataan kaabinoota jedhaan namoota maqaa isin yaa'uu dandeenyu jechuudha. Jennaan laal akkuma waan loosan jedhe gobba banni lafatti mana wayitiin ijaarame itti galche jedhanii lafa gaafa kaan uummanni warqii irraa nu gaafatanii qarbiin nu galchate qabrii yoo taate achuma gandusan nu galchaa jedhanii san jechuudha. Hindi dee uummanni gaafa kana akkasii fudhatanii lafti achi ka isaan deemtanii qotattan jedhanii gongoma akka reefu waan loosan jedhe irraafi. Karaan kun cufamaa jiraa ji'a tokko hafee karaa kana isinii cufu jirraa jedhaniin. Rabbii keessanii jedha uummanni kun eessaan deemee qotata akka obboleessi kee jedhan eessaan gongomaa deemee qotataa mee ilaala waan uummanni kun uummata kana akka itti fixuu deeman dhageeffadha. Kana ka godhe uummata kenna. Kana ka godhe walumaa galatti numa hunda jechuudha. Kanaafi wanti nuti irraa dubbataa jirru waan qabatamaa uummata sana irra deemaa jiru. Hadda maal godhuu dandeenya akkuma namni hedduun as keessaa gadhe maal yoo taane uummata kana bara wanni hadda uummata maanguddoota kanneen itti arruuf waan biriiti miti. Maanguddoota harka bitaati harka mirgaati mootummaa kanaaf. Yoo barbaadan gadi ba'anii uummata kana waan tokko yoo jedhanii irraa fudhata mootummaan kun. Dirqama irraa fudhata uummata kana cinatti qaba qubachiisa uummanni kun lafee isaa irraa lafa isaa irraa kan inni doomu jarrituun jetteeni hadda warri hadda sirna aadaa arsii deebisna jedhee hadda itti mul'atee olii gad deeman kun odoo waan kana ka jedhaniin taate aballii kafalanii fi deeman kunniin odoo waan kana ka dubbatan taate ni dhagaya mootummaan kun dhugaallee dubbanne. Because waan isaan uummata maanguddoota kanarraa barbaadantu waan guddaadha. Waan mootummaan tun ummata kanarraa barbaaddu waan guddaa maanguddoota hadha qabattee harka bitaatii mirgaa qabattee olii gadi hin deemtan wanni jarri barbaaddu waan guddaa because karaa isaatiin ummata keenyatti harkaanfataa jiran. Namni hedduun kaasee jira. Loosan ni beeka. Lafa gindhiirri ijoolleen achi anaafisa bilbilanii nuti iyyan gaaf tokko. Akkam taanaa jedhanii lafa qonnaarraa nu kaasanii moonaa waraanaa as ijaara jedhanii akkasuma warra gaafa sanyii fa'a waraana sanyii ka gale lafa baaleeti bakkitti qophiisan gindhiir keessa naannoo gindhiir kana. Ummata irraa buqqisaniitiin achitti isin galchina jedhanii achi galchan nama warra waraanaa san. Namni keenya kanayyuu hin beeku. Tanumayyuu gabbayee dubbachuudhaa fi maatii keenya doorsisanii jedha kun ammoo maaltu nu ga'e jedha kun ammoo ittiyyuu hin mul'atu wanni kun. Kuni waa hagana jira. Wanti uummanni keenya ta'aa jiru uummata keenya badheen gadatti kadhanne jira keenya. Social media kana gubbaa walumaan itti kadhannemi ji'a sadii bar uummata keenya kabaddola hadha bar uummanni sun achuma jira waan nuti darbisan qaasa fixatanii achuma jiran hadha kama arsiin kadhaan beekuu nuun jedhan duuba dhufaniiti. Kadhaa sammaan dhaabin soo kanaaf dhiifama dalagaa seenuu jira. Waan kana bal'innaan mee gara feesbuukiitiin akkuma gubbatti haasofnu kanatti al tokko mee irra naa kenna haa taasofte dubbii farreetti hin fe'amtu. Jara kenna dubbiini Iliyaasaa dubbatu Jamaal hin bu'immoo dubbiini guddattee fi harreetti hin fe'anii beeytanii wanni jiru silaa ummata san bira jiraannee ummata san harkaa qabne ummata san wajjin dhumne waan ummanni sun ta'u ta'ane bareeda ammaaf nuti ka jirru biyya biraati asirratti hoo maal goona akkas godhanii miti waan kana dhageenne bar ji'a sadii waanuma kana dhaga'utti jirra furmaatatu dhabamee bar iyya namni iyya dirmachuu dhabe taate dubbii jiraatu bar nama isaanii dirmatutu dhabame namni kun akka ummata kanaaf dirmatu nutiin dhageenne kun hoo maal gochuu qabna gar furmaatatti haa deemnu akkuma agartee ummata keenya gargaarsisuu fi garee garaagaranitti ijaarree ummata keenya gargaarsifnu kana kanammoo mallaqaanii miti yaadan gargaarraa garee garaagaraati irratti hidhaati namiyyuu akkuma wal beekuun akkuma neetworkiin isaa wal harkisuun garee wayii haa hidhu duula ummata kanaaf iyya bahiinsa tokko haa geggeessinu an kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Kanaan alatti ummata kana mee gara kamiin osoo manni kun karakkatu mallaqa wayii gargaarteeti garanaan dhiqishu sammuu boqonnaa sammuu argatta. Osoo mootummaa san harkaa qabaattee lakki mootummaa kana ummata kana hin dhiibini ummanni kun lafa kana
duraan irra jiraataa ture qabrii akaakayyuu fi abaabilee isaaniitti achi jira irratti wal horii dafatan uummata kanan buqqaasin jettaan mootummaa nama dhaga'u silaa taate. Waa wayii manguddoo wayii itti ergite yookaan sheekola wayii itti ergite abbaa gadaa wayii itti ergite. Ta'amma jirtu sheekonni illee mootummaa jala jirti. Abbaan gadaallee abbaa garaati mootummaa jala jira. Wannummaan hin argin hin dhabean kophaa jirra jira kenna warrummaan argitanii asii uummataa waa dubbanna jettan kun jennu kuniyyuu warra gurguddaa duraanii sanniin harkaan qabnu. Dur bar wanni gaachana nuu ta'e wanni wayyaaniin ittiin buqqaate manguddoo gurguddatu qeerroo tana wajjin jiraa ture. Amma waan santu hin jirre yoo inni ka dubbatu manguddichi kunillee gara tokkotti yoo deebine galaniiti haadha yookaan abbaa isaa yookaan ilma isaa jala ajjeesan. Dubbiin faallaa ta'e kanaaf mee akka silaayyuu gaajarruyyuun adabattu yoo furmaata kuniyyuu furmaata ka ta'u taate jennee waan goonu gara miidiyaa garaagaraatiin gara fuula Facebook haa ta'u TikTok haa ta'uuti sooshaal miidiyaa fayyadamnu hundarratti uummata kanaaf sagalee ta'uu irratti afaan tokkoon dhaadannoo tokkoon loogoo isaanii tokkoon waan kana mee xiyyeeffannoo itti kenninee fi dhageettii akka argatu yeroo gabaabatti akka goonuun jedha kun yaada kiyya yaada dhuunfaa kiyyaati. Kanumaan fitadhe. Thank you. Galatoomii ulfaadhu yaada bareedaa Liyaas ulfaadhu. Tokkummaa. Ina loosano tokkummaa na dubbatu ani dubbatuun edu ina laal Jamaal amma waan natti gootu baatii sadi waan kana dubbatu jirra beeyta amma gabbuu ofiin deema burganamarraa akkaataa itti deemnu qofa nu tolcha laalama wanni laalamuu qabu baatii sadi moo maal halkanii guyyaa dubbatu jira akkaataa itti deemnu akkamitti deemnaa gabbu'iiti yeroo asirraa gadi buute nama sitti aanu mari'adhuuti bor haga ilaa sa'aatii tanaatti walit dhufneetiin manuma kan kee ta'e ka Ibrahim kana ta'e akkaataa ummata kana itti deemnu mari'annu tokko kana lammaffaa wanni itti godhuu qabdu miidiyaan OMN jechamma nuti jennu kanallee jilli sikkoomandoo kuni waan silaa hawaasni irraa fedhu dhiiseetii waan biraa akka inni dubbate ummanni hawaasni komii akka itti kaase akka hawaasni komii itti kaase akka nu dabarsu miidiyaan OMN karaa gabaabatti gartanii miti kana itti nu himi kanallee Zubeer kanallee sindeeggaru an qaama mootummaa qaama OMN irraa nama tokko waan godhamaa jiru kana cinaa tokko namatu gochuu jira waan baada keessa godhamu waan amma warra maatii alii cirrii ta'e waan godhamu kan hundaanumatu godhaa jira hin beeka Jamaal namoonni gargareen hin beekan sindeeggaru maal gara kamitti sindeeggara qindaayaati gabbayaa nama 10 nama 5 nama wayii ta'aati gabbayaati OMN irratti dhiyaadha jedha jecha amma jettu kan mu inni haa jedhu osoo ta'ini dubbiin gara itti seenanii qabdi hulaa qabdi waa hundi hulaagaa qabdi sigale mo akkas OMN akkas haa jedhu osoo hin ta'initti gabbayaa wal qindeessaati rakkina akkanaatu deemutti jira rakkina kana ammoo warroonni abbaa gadaallee mootummaa cinaa dhaabbataniiti mootummaaf cinaa mootummaaf afaan ta'aniiti haqa ummata keenyaa haqa qaalanii heerri isaan dabarsan sun sirrii miti jedha mormadha mi'a dabarsuu dhabu gaafa san OMN gaafa san komadha